oduu gaddam. Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Ahmed Ali guyyaa kaleessaa Juunii 17 bara 2019 akka lakkoofsa faranjootaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Ahmed Ali kan dhalatan Oromiyaa godina Jimmaa yoo ta'u, bara jiruuf jireenya isaanii keessatti maatii 16 kan horatan yoo ta'u, jaaffaa irratti ilmaan isaanii keessaa kan dhalate abbaa jijjiiramaaf abbaa walqixxummaa, abbaa hiyyeessaa fi abbaa jijjiiramaa Itiyoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ta'utu himama. Obbo Ahmed Ali kan jiraataa turan Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Aggaaroo magaalaa xiqqoo Bashaashaa jedhamtu keessatti jiruuf jireenya isaanii irra guddeessa kan dabarsan ta'u odeeffannoon qaqqabee kun ni mul'isa. Obbo Ahmed Ali dhibee dhiibbaa dhiigaa fi akkasumas dhibee sukkaaraan dhibamaa akka turan ta'utu himama. Lubbuun isaaniis kan darbe hospitaala godina Jimmaatti argamu Rifaraal keessatti akka ta'es odeeffanneerra. Reenfi isaaniis hospitaala Jimmaa irraa kaafamee gara lafa jireenya isaanii magaalaa Bashaashaas geeffamee akka jiru ta'utu odeeffanne. Obbo Ahmed Ali gaafa ilmi isaanii aangoo biyyattii dhuunfatu gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuun ammaan dura meediyaa guddicha addunyaa kan ta'e BBC waliin gaaffiif deebii taasisaniin himaniiru. Inumaayyuu jedhan Obbo Ahmed Ali gaafa ilma isaanii irratti yaaliin ajjechaa taasifamu qaamni shororkaa'ee ilma isaanii irratti boombii darbuuf yaalu wayitan dhaga'etti dugda kiyyatu na citee jedhan. Ija kootu na jaame jedheen boo'ee jechuun boohaa meediyaa guddicha waliin gaaffiif deebii taasisan. Ilma isaanii kana hawwuuf hadharraan malee muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii abbaa isaanii kanaan wal arganii jiraachuu wanti barame tokkolleen hin jiru. Obbo Ahmed garuu bara jireenya isaanii keessatti ilma isaanii kana arguu akka dharraan yeroo baay'ee kaasanii dubbataniiru. Utuu argitanii maal gootu jedhamee gaafatame morma jara lixeen dhungadhaa jechuudhaan dubbatu. Hawwiin isaanii kun garuu galma ga'iraa inni jedhu hunda keenya wal gaafachiisa. Obbo Ahmed Aliitiif lubbuun isaanii Rabbiin jannatal firdoosiin isaan haqanansiisu jecha muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif maatii fi firoottan isaanii ummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Maal kana qofaree guyyaa kaleessaa Juuniin 17 bara 2019 lakkoofsa faranjootaatti guyyaa gaddaatiin oole jedhamuu ni danda'ama. Hoggansi ga'umsa qabu biyya Ijiptitti yookiin biyya Masir waraana biyyattiin kan aangoorraa kaafamee ture Pirezidaanti Dr. Muhammad Mursi guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Dr. Muhammad Mursiin biyya Ijiptitti akkuma gara aangootti dhufanitti hoggansa hawaasa isaanii biratti fudhatama argatee fi hawaasa muslimaa guutuu addunyaa bira jirutti abdii kan turedha. Dr. Muhammad Mursiin kan aangoorraa kaafame waraana biyyattiitiin fonqolcha irratti taasifame yoo ta'u, mootummaan yeroo ammaa kana biyya Ijipti hogganaa jiru Abdul Fattah al-Siisiin yeroo sanatti itti gaafatamaa waraana biyyattii ture. Abdul Fattah al-Siisiin karaa qaxxaamuraan aangoo qabatee Muhammad Mursii mana hidhaatti darbee mana hidhaa keessatti dhiittaa mirga namoomaatiif saaxilaa tureera. Lubbuun ilma namaa kamiyyuu du'aa jiraatti mitiire. Dr. Muhammad Mursiinis kaleessa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Yeroo kanatti yaalii fonqolchaa kana kan qindeesse akka meediyaa fi hawa odeeffannoo garaagaraa arganne mul'isutti biyyoota Arabaa garaagaraatii fi Ameerikaan qindeeffama shororkummaa kana keessaa akka qabdu ta'utu himama. Dr. Muhammad Mursii irrattis himanni shororkeessummaa banamuudhaan waggaa dheeraaf mana hidhaa keessa kan ture yoo ta'u, himanni irratti banames hidhattoota ISIS qindeesse jechuun manni murtii biyya Ijipt himannaa yeroodhaa gara yerootti biyyattii keessatti irratti banullee manuma hidhaa keessatti utuu ifan argin Dr. Muhammad Mursiin addunyaa kanarraa godaanan. الدكتور محمد مرسي وفي يوم أمس رحمه الله